warri kun isin sodaachisuudhaaf propaganda garagara of akka isinii godhanitti gootanii deebisanii jirtan hojjettanii jirtan hojii dhiirummaa hojjettan garuu gowwaan tokko yoo ati goota jettee jajje haga boolla bu'ee duutti hin dhaabatu arsiin gootaallee qaruuteedhaallee arsiin gootaallee hayyuudhaallee gowwaa goota ebaluu jettee wati irraa sirbitu taalee samii tokko sanii miti isteeppii beeka akka itti deemu beeka akka itti ijjatu beeka akka itti dubbatu beeka akka itti lolu beeka akka itti injifatu beeka tokko tokko ammoo garuu goota yoo ati jetteen laa ilaaha illallah dhugaa sitti himaa ufii isaatii ufannisa dikkishuma isii ati bakka hamileetti kennine jegnootaati jennaan tushaa qabatee ufii ufannisa goota jechuu isaatii bara ummanni arsii garuu ummanni si komandoo wanni kanarraa kophaa isin godhu isin gootummaallee obsallee hayyummaallee beekumsallee akkasii qabdan tokko gaafa ati sirba itti bantee goota akkasii jettee irraa dhiichisuu jalqabde nama biraa ajjeesuu miti siin jaabar jarri kun amma barumsa dhabuu irraa wanni akkanaa dalagame tokkoffaa hayyummaa dhabuu beekumsa dhabuu barumsa dhabuu irraa tushaa qabatee nama ufii fannisu jira jechuudha amma ergaan ani isinii dabarsuu barbaadu maalinni sadhumaa irratti eessaaf akka deemu isinii gala jechuu dubbiin kun namoota goonni nu malee hin jiru kabiraa gootan seene nama nu malee namni waa godhu hin jiru kabiraa waa godhu ittiin fakkaanne waa godhuun akka danda'amu hojjettanii itti argisiiftanii jirtanii jechuudha kana caalaa nuti ummata gabbaafnee waan aganagaa hundalaynu ummanni arsee ummanni sikkoo mandoo ummata guddaa ummata kabajaa qabu kana isinitti hima jechuu jala sararee wallaalaa yoo ati goota koo jegna jettee faarsite ufii fajjeesaa siin jaabar amma wanni argine kana gootummaa miti wanni ilma hiyyeessaa muka duubaan dhaabatanii itti oofan gootummaa yoo taate dirree waraanaa dhaabattee Itoophiyaan irra xilaataan kokkee wal qabdee jirti biyyi teenne Itoophiyaan Masriin Eltiraan Itoophiyaa marsineedhanii lafa dhiitaa jiran goota kataate maaliif biyya keetiif galtee aarsaan kafalle goota kataate maaliif biyya keetiif hin lolle kuni gootummaa miti jechuudha maaliif iree hawaasa miidiyaa irratti ebaluun sun goota warri ganda sanii goota jedhaanii ummanni miidiyaa irratti jarri kanuma dhugaa se'anii muka hudduu namaatitti dirgim gootummaa biraa seenka muka nama hudduu kaa'uun ammoo gootummaa osoo hin taane wallaalummaa fi barumsa dhabuudha waan biraa waan nuuf keessaa qabu hin jiru gootummaan meeshaa qabattee xilaata kee wajjin kuftee kuffisuudha akkasii beekna duraan gootummaa ka har'a muka hudduu nama kaa'u kuni hoyyee tiktookii ebaluun sun jegnaa afaaniin namni miidiyaan jedhuun kanaaf wanni agas ga'u gifiin sun dalagamee jechuu amma maal isiniin jechuu barbaade arsiin nama isa tuqe akka inni tuqettiin keessummeessa nama isin tuqe akka inni isinitti ulfeetti ofirraa deebistanii jirtan keessummeessitanii jirtan amma maal isiniin jechuu barbaanne nuti manguddoo keenna ulamaa'ota keennaan harkaan baanu Sheekh Abdurrahmaan Daawwaa manguddoo biyyallaa abbootii amantii bebbeekamoo biyyarraa ergaa dabarsan kaleessa galgala waan Suudi Arabiyaa keessatti ta'ame biyya Suudii keessatti manguddoo wal irraa dhufte sheeka keenya Sheekh Abdurrahmaan Daawwaa nuti isaan biran tarru ilmaan arsee dhagaa isinitti hima gootummaa keessan hogguu isinitti himu isin goota qofaa miti gootummaa keessan hogguu isinitti himu isin hayyummaa qofaa miti waa mara rabbi isinii kenne beekumsa isinii kenne gootummaa isinii kenne hayyummaa isinii kenne waan har'a dalagamu guutuu dalaydan garuu namni nu hajaju jettanii ummata biraan hin geenne waan xilaan isin godhe hundaa gootan namni nu haa faarsu jettanii maqaa keessan hin balleessine kanaafuu mee bakka jirtanitti gootonni arsee harka ofiidhaa beekumsa jechuun isa kana gootummaa jechuun isa kana kayoo tokko dhufee goota siin jedhu tushaa qabattee uffanniftu sanii miti kasit dhufe ofirraa deebisuudha ammoo itti ofirraa deebistu addunyaa kanarratti hawaasa kanatti maal argisiisaa beekti arsi nuti dhaloota akkasiiti ayyuu jala guddanne beekaa jala guddanne barannee as geenne cal jenneetuma goota nuun jedhanii goota nartaane barumsaan beekumsaan hayyurraa dhaallee manguddoo kennarraa akkami maaltu hawaasa bira ga'uu qaba maaltu hawaasa bira ga'uu hin qabne maal hawaasaan ga'uu qabna maal hawaasaan ga'uu hin qabne yoo maal goone hawaasa keenya biratti banna yoo maal goone hawaasa keenya bira jaalatamna manguddoo kennan nu barsiise gootummaallee akkasiin dhaalle garuu warri amma faarsan kun maal godha ilma namaa duubaan viidiyoo itti qabee muka itti kaa'ee addunyaa poostii godha yeroo kana inni maali beeytanii goota jechuudha garuu maqaa ofii balleessee maqaa ganda isaa balleessee maqaa beekaa isaa balleessee maqaa gootota kaleessaa isaa san guutuu balleessee jechuudha
Gatii kanaaf ilmaan arsee bakka jirtanitti harka ofii dhooytanii gootummaa keessanii fi jegnummaa keessan akkuma tiifattanitti tiifachaa har'a garuu wanni isinitti ani himuu deemu nuti ergaa tana naa qabadha waraabi viidiyoo karaboo kaanuyyuu waraabdaami hoytan waan badduu dubbannuu waraabda waraabi bakka tana ilmaan arsee biraan naa gahi ijoollee isin bira jirtu ijoollee walloo ta harkaa qabdan ta isin harkan miidhamte ta tasa dhooytanii miira keessa galtanii rukuttan kakaama isin irra rakkoon gahe yeroo amma sagalee kiyya dhageette kanarraa kaaste yaala barbaachisu dawaa barbaachisu araba keetii walii galtee si galtee akka an barbaaddetti an kabakabdee ijoollee kana miidhaa yoo irra gahe ijoollee kana akka yaalamuu danda'an araba bira hojjetturraa dawaa fuutee fi ijoollee kana akka yaaltu kabajaadhaan si gaafan ijoollee kana akka hin beelofne akka hin dheebofne nyaachiftee obaasuu ergaa sii dabarsaa jechuudha. Mikinaan isaa maali beektaa? Nuti ulamaa akeenya harkaan baanu. Sheekh Abdurrahmaan Dawaa yoo nu abaare nu balleessuu nama danda'udha. Sinii gala yoo nu abaare sheekni keenya yoo nutti mufate nama nu balleessuu danda'udha. Kanaafuu nuti sarraan hin tarkaanfannu. Hin dhaabbanna isaan biran tarru. Yoo dhaabbannus ammoo namoota kana ka isin harka jiran haala kanaan kunuunsuu qabdan jechuudha. Haala kanaan kunuunsuu qabdan. Akka ijoolleen kun jajjabaatanitti gadi hin dhiisina. Namoonni biraa qabanii gidduu kana keessatti miira kana qabanii ijoollee har'a rakkoo keessatti dadhaban kana dhimma biraa itti bayuu waan ta'aniif ijoolleen kun akka isaan jajjabaatanii wayyoo argatanii yoo dandeessan dalagaayyuu galcha. Badii namoonni tokko tokko dalaganii miira keessa galamee wanni kun dalagamee namoota kana yoo dandeettan yaala dawaa barbaachisu kennaa fi obaasaa uffata isaanii irraa miicaa nyaachisa uffata itti kaayaa dalagaa barbaadaa fi dalagaa dhabboo nuti abboota keenya biran tarru nuti manguddoo keenya biran tarru nuti ulamaa'oota keenya biran tarru tuffattanii jechuudha waan jarri kun godhaa jiran dhiisanii garuu hogguu kana isiniin jedhu sodaachuuf osoo hin taane ulamaa'oota keenya Sheekh Abdurrahmaan Dawaa manguddoo wallorraa dhuftee jecha san dubbatte ergaa biyyarraa ulamaa'onni keenya ergan san irraan hin tarkaanfannuufi jechuudha. Nuti aaqilaa beeki. Hayyummaa keessan akkanatti isiniif ni himnaa jechuudha. Kanaafuu nama isin harka jiru nyaachisaa obaasa. Warra goota yoo ati jetteen muka ofii isaati iyyuu ofitti kaa'u kanniin isaaniif hin miti. Ulamaa'ota keenyaaf jecha gootota teenna manguddoo teenna abbootii amantaa keenna nu qabaniif jecha isaaniif jecha waan dalagamaa jirurraa dhaabbadha. Nama harkaa qabdanis akka inni miidhamne akka kotteen takka irraa hin cabne fayyaa isaa guutuu eegdanii gaafa namni sun akka gadhiifamu ragaa namoota gurgurtaa irratti yoo harka keessan namni jiraate fakkeenyaaf bakka qabdanii ijoollee harka qabdanitti ijoollee harka keessan jiran bakka manguddoon dhufetti ijoollee kana geggeessuu qabdanii jechuudha. Tokko kana lammaffaa irratti